Mootii duulaa 63 fi waliigalaan lolee 15,000 akka qabu isaan kana fayyadamuudhaanis humnoota gita bittaa laga mormor ce'anii lafa Oromoota kibba laga mormor jiran weeraruudhaaf dhufan haleelee ofirraa deebisee akka ture waliin ilaallee torban kutaa sadaffaasaa qabannee isiniif dhiyaanna jennee waadaa isiniif gallee adda baanee turre. Har'a kunoo kitaaba seenaa Abishee Garbaa fi gootota Oromoo jedhu gimbaar nagaraa kumsaatiin qophaa'ee wabeeffachuudhaan kutaa sadaffaa fi isa xumuraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Humni gita bittaa kun laga mormoriin ce'anii guduruun erga qabatanii booda kaayyoo gita bittummaa isaanii gara horroo fi hollaalee guduruu birootti babal'ifachuuf akeekkatanii haa ta'uuti inaaffaanii fi gootummaan inni lafasaa fi lafeessaaf qabu kan gadisan teessisne gootichi beekamaan Abishee Garbaa murnoota gita bittaa kanaa leeluuf duubatti hin deebine. Humnootni nafxanyaa Fitoraarii Yimar Goshootiin durfamanis haleellaa Abishee fi loleewwan isaarraa isaan irratti baname kana jala dhaabbatanii laphee dhiirummaa fi kaayyoo gooltummaan falmuu hin dandeenye. Haa ta'uutii yeroo kanatti kan horroo milkaa'uu diduufis Yimar weeraraan kuttaa'ee fi ginda biratti qabatee ture. Wayita kanatti weerara gita bittaa kana ofirraa qolachuuf kan qabsaa'aa turan Abishee qofan turre. Fakkeenyaaf haleellaan qadiidaa wannabee Jimmaa Raareetii taasises akka fakkeenyaatti kaa'amuu kan danda'amudha. Qadiidaa wannabee fi Abishee Garbaa gidduu duraan yeroo tokko tokko walitti bu'insi jiraatullee humna diinaa laga ce'ee dhufe kana ofirraa qolachuuf yaada tokkoon qabsaa'uu jalqabanii. Haa ta'u malee humni nafxanyootaa meeshaa waraanaa Awurooppaanotarraa bittaa fi kennaan argatanii waan jiraniif haleellaan qadiidaa wannabee kun milkaa'uuf hin dandeenye. Yeroo kanatti injifatamuu qadiidaa wannabee fi weeraramuu Jimmaa Gannatiif gumaacha guddaa kan godhe namicha Soorii Galaa jedhamu ture. Sooriin lammii fi qomoosaa jibbee alagaa fi diina waliin michoomuu isaatu himamam. Kunis afoola naannichaa keessatti mammaaksan yommuu ibsamu abbaa daboo edaa hoomii qilxuu baalaa michuu adalta sammaa Soorii ilma Galaa jedhamee beekamam. Yeroo sanatti Soorii Galaa malkaa ce'umsaa ba'umsaa fi galumsa Oromoo agarsiisaa basaasaa fi turjumaa nafxanyootaa ta'ee tajaajilaa ture. Haa ta'uutii qadiidaa wannabees boodarra ololaa fi siyaasa gita bittootaa kana fudhatee Abishee irratti maluu jalqabuu isaatu yaadatama. Fitoraarii Yimar humna faccisummaa Abishee kana dandamachuu dadhabee waggaa 3 bara 1872 hanga 1875tti lafaan baaboo guduruu fi goodaa tulluu booyyee gidduu olii fi gadi deddeebi'aa turuu isaatu yaadatama. Fitoraarii Yimar dacheewwan dhiha Oromiyaa biroo weeraruun hafee iddoo duraan weerara keessattuu duulli faccifannaa cimaan waan isa mudateef sochiin isaa iddoo tarsiimoo waraanaaf mijattuu taate qofaarratti daanga'ee hafe. Kaayyoon Takila Hayimaanoot biyya Maccaa hamma Gibee Inaariyaatti to'achuuf qophaa'aa ture sunis yeroo kanatti fiixaan ba'uuf hin dandeenye. Qawween inni bittaa fi gargaarsaan fudhates olaantummaa fardeen horroo jalaa dhaabachuu hin dandeenye. Sababa kanaanis Takila Hayimaanoot Yimar cinaatti ajajaasaa beekamaa fi cimaa ta'e Raas Darasuu Abbaa Xeeboo Muudee dirqamaan lafa ilmaan Maccaa akka weeraruuf isa erge. Haa ta'u malee Raas Darasuunis haleellaa Abishee kana dandamachuu hin dandeenye. Odeeffannoon manguddoota naannichaa akka ibsutti Raas Darasuunuu haleelamee xiqqoof akka miliqee jalaa ba'etu himamam. Raas Darasuunis humna waraanaa Abisheetiin erga injifatamee booda tooftaa maltoomaa fi haxxummaan haalatti Abishee kiyyeessuu danda'u irratti xiyyeeffatee socho'uu jalqabe. Ragaaleen Darasuu Xeeboo akkuma goobanaa daaccee hiddummaa Oromoo ni mul'isa. Kunis mammaaksa Oromoo soogiddaan soogidda cabsuu mala jedhamu fayyadamuuf hin oolle. Akkuma dura gidduu seenummaa warra guduruu qabata godhatanii dachee guduruu weeraran ammas mootoree Oromoo ollaa waliitii wal dorgomaa jiran walitti buusuu walirratti kakaasuu isa tokkoof kan baabsan fakkaatanii kan biroo hidhachiisuun tooftaa ittiin isaanumaan isaaniin jilgeeffachiisan gargaaramuu jalqabanii. Sababiin isaas ciminaa fi tooftaa waraanaa Abisheen isaan irratti bobbaase
jalaa miliquun waan isaanitti ulfaateefi. Keessumattuu haleellaa Abiisheen naannoo laaqii kokoritti isaan irratti raawwate seenaa keessatti galmaa'ee taa'ee galmeen seenaa baraan bara baraatti ni yaadatama. Yeroo sanatti humnoonni gita bittaa kun horrotti duulanii qabiyyee fi qabeenya isaanii saamuuf socho'aati turanii. Fakkeenyaaf Abiisheen yerootti murnootni nafxanyaa kun horii saamuudhaaf gara naannoo laga kokoritti duulan Abiisheen loltoota isaa qabatee bosona naannoo laga kokor jirutti marsee riphee isaan eegaa ture. Isaanis naannoo sana lafa orkaa irra dhaabbatanii goodaa kokor yommuu ilaalan horii adiin caffee sanatti naqamanii dheedaa jiran argu. Namoonni naannicharra waan hin mul'anneef humnoonni nafxanyaa kun fiigichaan sawwan kana dachaasanii fudhachuuf wal saamaa laaqii kokoritti yommuu seenan Abiishee fi loltoonni isaa achitti naanna'anii murnoota nafxanyaa kana maraa haleeluu isaaniitu himama. Odeeffannoo manguddoota naannichaa akka ibsutti gaafa duula kokor dhiirri muratee hin galle hin jiru jedhama ture. Walii galaan egaa Abiisheen humna waraanaa Yimarii fi Darasuutiin durfaman yeroo sadiif akka injifate ragaaleen mirkaneessu. Akka ragaaleen mul'isanitti bara 1872 hanga 76tti humnoonni nafxanyaa waraana qofaatiin Abiishee harka kennisiisuu waan dadhabaniif tooftaalee maltoomaa jalmichummaa yookiin dippiloomaasiidhaan kaayyoo isaanii fiixaan baafachuuf kaayyeffatanii. Kunis Raas Adal Tasammaan yookiin Takilaa Hayimaanot karaa Raas Darasuutiin Abiisheef kennaa erguu isaatu himama. Kennaa kanas nafxanyoota bakka bu'ee gara horroo dhufee Abiisheef kan kenne Qadiidaa Wannabee ture. Kennaan duraan Abiisheef ergame kunis beernacha fardaa warqee irraa tolfame akka ta'e ragaaleen ni mul'isu. Beernachi fardaas mi'a morma fardaa irratti diramudha. Sirni waliigaltee kennaa kennuu fi fudhachuu kunis akka toobaa fi toobbana Oromootti kakuudhaan kan raawwatamedha. Ragaan kun itti fufuudhaan kaayyoon Qadiidaa hariiroo Darasuu fi Abiishee karaa waraanaa fi karaa nagaatiin walitti dhufanii akka mari'atan haala mijeessuuf ture. Waadaaf kakuun kunis kan gaggeeffame Qadiidaa Wannabee isa Raas Adalii fi Darasuu bakka bu'ee fi Abiishee gidduutti kan gaggeeffame ture. Kunis akkas jedhama. Jaaluu Yee araaraaf ergamtee dhufte eeyyee kakuudha kaa eeyyee kakuudha har'aa du'ii kakuun seeraa eeyyee seera seera abbaa Oromoo ganamaati eeyyee hin cabu hin dabu mini eeyyee hin cabu hin dabu kakuu hin gantu eeyyee hin ganu kakuu gantu kakuun kakarsi haa godhu eeyyee naa godhu aphetee si haa qabatu eeyyee naa qabatu gantu ilmi siin dhalatiini eeyyee naan dhalatiin dhalatee siin guddatiini eeyyee naan guddatiin kan jedhu ture. Araara kanaaf Qadiidaa waliin gara Abiishee kan dhufe tokko daftaraa nafxanyootaa Waldahaannaa jedhamu ture. Sababni daftaraan kun Qadiidaa waliin dhufeefis nafxanyootni Raas Darasuutiin durfaman yeroo hedduu Abiisheetiin waan injifatamaniif Abiishee waliin seexana yookiin jinniitu lola jedhanii waan amananiif ture. Akka ragaa odeeffannootti kennaa fi kakuun Qadiidaa fi Abiishee gidduutti raawwatame akkaataa itti Abiisheef Darasuun walitti dhufanii mari'achuu danda'an irratti kan bu'uureffatedha. Itti fufuun bultii muraasaa booda nafxanyoonni Raas Darasuutiin durfaman Qadiidaa Wannabee waliin ta'uun qabiyyee horroo keessaa naannoo goodaa kokor qubatanii iddoo tarsiimoo waraanaa isaanii erga mijeeffatanii booda ergamoota isaaniis gara Abiisheetti erganii. Goodaan kokor teessoo Abiishee Dooyyotti argamurraa fageenya kiiloomeetira 20 hin caalle irratti kan argamtudha. Yeroo kanatti Abiisheen yaada nafxanyootaa kana waan hin hubanneef isheen kana dura mo'amte amma immoo natti araaramuuf qe'ee koo dhufte kaa jedhama. Inni kana haa jedhu malee abbootiin biyyaa kan akka Dagaa Horroo fi Dabaloo Gannaafaa dubbii araaraa kana guutummaan guutuutti mormaa akka turan ragaaleen seenaa ni mul'isu. Abiisheen garuu jechoota kana bira darbee kakaa Qadiidaa waliin kakatan sana amanee deemuu isaatu himama. Ragaaleen akka ibsanitti loleen Abiishee guyyaa gaafa duula kokor lakkoofsaan gara 4,000 ta'u turanii. Abbaan duulaa Dagaa Horroos humnoota nafxanyaa kana dursee shakkuudhaan loleewwansaa kallattii karaa kaabaatiin of eeggannoon qophaa'anii akka dhaabbatan ajaje. Akkasumas abbaan duulaa Dabaloo Gannaas ilmaansaa Salgan Dabaloo jedhamuudhaan waamaman
kallattii dhiha dirree kokoriin